biyyeen qotee baase kana keessa haadha manaa kootii fi ilmaan kun barbaadaa jiran. Namni kun midhaanii fi ingirdaada gargar baasuuf miti maaxessaa yookaan ongulaalaa kan jiru. Bu'aan isaa ifa ture. Foollee isaanii jijjiirame. Dugdi isaa humna ittiin ijaajjee dhaabbatu dhabe. Haamileen isaa cabee. Obboleessa koo arguu jibbuun jalqabe. Jibba miti. Dhukkuba. Caba onneeti. Dhugaan isaa waa birooti. Hinumaa tasumaa waan ati hin eegne ta'uu danda'am. Namni kun daakuu ongulaalaa jira osoo hin taane haftee lafee haadha warraaf ijoollee isaa argachuuf caccabaa keessaa qoxee biyyee baasee ongulaalaa jira. Haqichi ulfaataadha. Biyyee harka koo irra jiru kana keessa haadha mana koo fi ilmaan kun barbaadaa jira. Kun gadda qofa miti ragaadha. Eeyyeen. Dhuma irratti haftee haadha manaa koo bira ga'eera. Mucaa ishee garaa keessa jiru waliin ishee walitti qabaan jira. Yoo Rabbi jedhe ilmaan koo ijoollee koo dhiiraaf durbaa hafan biras nan ga'a nan argadha. Lakkuun koo Abu Ismaa'il qaama qofaan na waliin jiraata. Garuu qalbiin isaa haadha warraa fi ijoollee isaa waliin deemteetti. Eeyyeen Abu Ismaa'il Ahmad dhugaa kana waliin wal'aansoo wal qabaa jiran. Waraanni kun nama hunda hin ajjeesu, lubbuu isaanii hin balleessu. Namoota tokko akkasitti dhaabbitti ajjeesee lubbuun isaan dhiisa. Namoonni maatii isaanii du'an awwaallachuufuu hangam gatii akka kaffalan agarsiisa. Abu Ismaa'il Ahmad bakki amma tahaa jiru kun yeroo tahee mana isaa ture. Bultiin itti dhaabbate ilmaan keessatti argatamanii mana maatii isaa waliin walitti qabamee jaalalaaf gammachuun keessa jiraatu. Garuu wanti guyyaa tokko ta'e waan kana marayyuu jijjiireera. Abu Ismaa'il mana isaa ol ture kana irratti ol ta'e caccabaasaa kana irra osoo akkanatti hin taa'in dura taateen gaddisiisaan godaannisa isaaf dhiise tokko mudate. Weerartuun Israa'el Gazaatti haleellaa raawwatte. Manneen hawaasa Gazaa lillichaan barbadaa'an keessaa tokko kan Abu Ismaa'il kana mana qofa miti kan caalu hafeera. Haleellaa Israa'el kanana Abu Ismaa'il mana isaa gamoo abbaa darbii jaha waliin kan awwaalaman haadha warraa fi ijoollee isaa jaha dhabeeram. Amma immoo dirqama tokkotu isa hafe waan raawwachuu qabutu jiram. Sirnaan isaan awwaalachuu. Ta'ullee ammas qormaata biraatu isa eeggate. Maatii isaa dhabeera. Kan dhabe garuu maatii isaa qofa miti. Janaazaa yookaan reeffa isaaniis dhabeera. Argee awwaalachuu hin dandeenye. Kun rakkoo uummata Gazaa hedduuti. Maatii isaanii dhabuu qofa osoo hin taane argatanii awwaalachuu dhabuun dhaba isaanii isa biraati. Kunis haleellaan boombii diinonni raawwatan ulfaata waan ta'eef namaaf mana jigsee walirratti awwaalam. Barbaadanii argatanii qotanii baasanii sirnaan awwaalachuun humna qabeenyaaf meeshaa gaafata. Kun ammoo uummata waggoottan lamaaf waraanaan miidhameef waan ulfaataadha. Amma Abu Ismaa'il Ahmad waan tokko gochuuf yaade. Maashiniin ulfaatan yookaan ciccimaan caccabaaf diigamsa kana kaasu boba'an meeshaalee ittisa siviilii daandii qulqulleessanii fi hojii akkanaa irratti hirmaatanii hin jiru. Kanaaf meeshaalee salphaa harkaa qabutti deebi'im. Meeshaalee manaa xixiqqoo lafaan qotaniin hojii kana eegala. Filannoo biraa hin qabu. Qotuu eegale. Waggoottan lamaaf itti fufee qotaa jiram. Reeffa haadha warraa fi ilmaan isaa jahanii bakka manni irratti jigee awwaala jala barbaadaa jiram. Isaan dhabe deebifachuu hin danda'u. Garuu sirna isaaniif mala jedhuun bakkaan isaan gahee tasgabbii barbaadem. Dhuma irrattis haftee haadha manaa koo bira ga'eera. Mucaa ishee garaa keessa jiru waliin ishee walitti qabaan jiram. Yoo Rabbi jedhe ilmaan koo ijoollee koo dhiiraa fi durbaa hafan biras nan ga'a nan argadha jedha Abu Ismaa'il. Obboleettiin isaa waan isa mudate ibsuun akkana jetti. Obboleessa koo arguu jibbuun jalqabe. Jibba miti dhukkuba caba onneeti. Lakkuun koo Mahamud yookaan Abu Ismaa'il qaama qofaan nu waliin jiraata. Garuu qalbiin isaa haadha warraa fi ijoollee isaa waliin deemteetti jetti. Itti dabaluudhaanis obboleessi kun duraan barbaacha yookaan sakatta'insa kana dhaabuuf yaalee ture. Garuu hin dandeenye. Kanaaf gara caccabaa manaatti deebi'ee qotee biyyee ungulaalu itti fufe.
hanga askiriinii isaanii argatutti. Bu'aan isaa ifa ture. Fuulli isaa ni jijjiirame. Dugdi isaa humna ittiin ijaajje dhaabbatu dhabe. Hamileen isa cabe jetti obboleettiin isaa. Amma waggaa 2 barbaacha reeffaan erga dabarsee fi bu'aa ulfaataa kana irraa erga ga'ee caalaatti keessi isaa miidhamti. Falasxiiniin Abu Ismail Ahmed erga haala isaa kanaan viidiyoon dhugaa mul'isu kun ba'ee booda miidiyaalee irratti bal'inaan wal harkaa fuudhamee qoodameera. Keessumaa miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan dhimmi kun ijoo dubbii ta'ee irratti haasamaa jira. Mul'anni kun saffisaan toora intarneetii weeraree gaddaa fi ibsa miira namoota hedduu hordofsiiseera. Lammiileen Falasxiinota hedduudhaaf mul'anni kun dhugaa Gazaa keessatti ta'uu baay'achaa dhufe mirkaneesse. Maatiin reeffa namoota isaanii argatanii awwaalachuuf gatii hangamii akka baasan agarsiise. Harkaan maashinii ulfaataa yookaan ciccimaa malee, garee baraarsaaf deeggarsa qaqqabaa malee fi abdii murannaa malee waldhaansoo jiraattota lammiilee Gazaa itti fufee jiru. Fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa dhimma kana irratti yemmuu yaada isaanii kennan, namni kun daakuu ungulaalaa jira osoo hin taane haftee lafee haadha warraaf ijoollee isaa argachuuf caccabaa keessaa qotee biyyee baasee ungulaalaa jira mata duree jedhuufaa kennuufiin hedduun miira isaanii itti dabalanii qoodaa jiru. Kan biraan ammoo kun gadda qofa miti, ragaadha. Eeyyeen namoonni maatii isaanii du'an awwaalachuuf hangam gatii akka kaffalan agarsiisa jedhanii. Gariinis waraanni kun nama hunda hin ajjeesu, lubbuu isaanii hin bal'eessu. Namoota tokko tokko akkasitti dhaabbiitti ajjeese lubbuun isaan dhiisa jedhanii. Dhuguma mul'atni kun gidiraa Falasxiinota irra gahaa jiru kan agarsiisudha. Waraanaan ajjeefamu, miidhamu, kanaafis rakkoo kanatti hafu. Wanti Abu Ismail Ahmed godhaa jiru dhugaa hadhaa addunyaan qaroominaaf bilisa himattu jaarraa 21ffaa kana keessatti harkaa qabdudha. Jireenyi, mudannoon, carraan, seenaan isaa kun kan maatii kumaatamaan lakkaa'aman guutuu Gazaa keessa jiranii kan calanqisiisu si'a ta'u. Dhugaa Gazaa uummanni ishee irra dugugamee manni irratti jigee awwaale reeffi diigama jalatti awwaalame kan saaxiludha.